Akkam jirtu daawwattoota Qubee TV kun qophii addaati. Qophii addaa kanaan guyyaa Raashiyaan agarsiisa waraanaa guddaa itti raawwattuu fi guyyaa yaadannoo xumura waraana addunyaa lammaffaa isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti nu hordofaa. Addunyaa keenya irratti biyyoonni seenaa bareedaa qaban muraasa. Biyyoonni kaleessa rakkinoota hedduu dabarsuun har'as biyyummaa isaanii caalaatti faayuun jiraachisan biyyoota muraasa ta'anidha. Addunyaa irratti biyyoota kallattii kanaan seenaan isaanii ka'u keessaa muraasni Raashiyaa, Misir, Turkii, Giriik, Sudaan, Chaayinaa fi biyyoonni muraasni akka fakkeenyaatti ni ka'u. Olaantummaa isaanii isa ganamaa tikfachuun biyyoota fiixee milkii ga'an keessaa biyyoonni addunyaa keenyaa kan biyya Raashiyaan morkatan hin jirani. Raashiyaan biyya addunyaa bilisummaa osoo hin taane biyya birmadummaa fi injifannoo isheetiif kabachiifattee jiraattedha. Seenaan biyya Raashiyaa hunduu injifannoodha. Guyyaa injifannoo biyyattiin qabdu keessaa guyyaan injifannoo caalu kan biyyi Raashiyaa kabajju guyyaan biyyattiif adda ta'e guyyaan tokko ni jira. Raashiyaa keessatti guyyaan kun guyyaa har'aa yaadannoo adda ta'een yaadatamaa fi kabajamaa oole. Guyyaan kun biyyattiif guyyaa yaadannoo fi guyyaa injifannoo addaati. Akkasumas guyyaa mo'ichaatis. Guyyaan kun Raashiyaa keessatti guyyaa ibsi hoggantootaa kennamee itti yaadatamuu miti. Guyyaan kun Raashiyaadhaaf guyyaa yaadannoo sammuutiin yaadatamee kabajamuu miti. Guyyaan kun Raashiyaadhaaf guyyaa bilisummaa qofaa miti, guyyaa injifannoo dachaatis. Raashiyaaf guyyaan kun guyyaa loltoonni ishee kumaatamaan lakkaa'aman hiriira ba'uun kabajan. Guyyaan kun guyyaa misaayiloonni, jeettiiwwanii fi niwukilaroonni hedduun biyyattii agarsiisaaf dirreetti ba'uun bifa dhaadannaa fi dhiirummaa of keessaa qabuun hiriiranii wal hiriirsisuun mul'atanidha. Guyyaa kana Raashiyaan qofti abbummaa yaa kabajju malee guyyaan kun guyyaa haara galfii addunyaa guutuu, guyyaa raafamni Awurooppaanotaa itti dhaabbatedha. Raashiyaan guyyaa kana wayita kabajjutti hoogganaan yeroo ammaa biyyattii pirezidaanti Puutiin waltajjicharraa hin hafani. Dirreen bal'aa Mooskoo inni diimaan guyyaa kana humna waraanaa biyyattiin ni dhiphata. Guyyaa kana dirreen biyyattii humna waraanaa lafoon raafamtee bakki dhaabbataa yoo dhabamu, samiin Raashiyaas wal morkii fi agarsiisa jeettiiwwan waraanaatiin guutamuun samiin biyya Raashiyaa guyyaa kana akka nama urjii lafaa ol ilaalu, jeettiiwwan akka jabbilee samii keessa yeroo burraaqan asii ol samii biyyattii keessatti ni mul'atu. Maal kana qofa? Daandiin baaburaa biyyattii geejjiba misaayilotaa fi niwukilarootaatiin ni dhiphatu. Guyyaan injifannoo kun biyya Raashiyaa keessatti guyyaa akka har'aa caamsaa 9 kabajama. Raashiyaadhaaf guyyaan kun guyyaa injifannoo addaati. Guyyaa ofii mirgaan galtee addunyaa guutuu mataa itti ol qabachiiftedha. Keessumaa immoo addatti Raashiyaadhaaf guyyaan kun guyyaa torbanii warra kaan ni caalti. Guyyaan kun Raashiyaan guyyaa lammiilee ishee hedduu du'aaf wareega itti gootedha. Akkasumas guyyaa loltoota ishee hedduun of kaltii guddaa argattedha. Guyyaa addunyaan guutuun waraana hamaa fi mancaasaa darbattee ofirraa agatte guyyaa injifannoo biyya Raashiyaa kanadha. Caamsaan 9 guyyaa biyyi Raashiyaa sirna naazii Jarman irratti olaantummaa argatteen yaadatama. Barri kun akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti bara 1945 yoo ta'u, guyyaan kun Raashiyaan lammiilee ishee lakkoofsa miiliyoona 27 ta'an kan itti dhabdedha. Akkasumas guyyaan kun guyyaadhuma waraana addunyaa lammaffaaf wixinee isa duraa lafa kaa'e guyyaa fakkaataa hin qabne. Gaazexeessaan BBC Paawur Keerpii jedhamu qorannoo mata dureen isaa Why May 9 is important for Russia jedhuun qorannoo gaggeessuun Raashiyaan guyyaa kana lammiilee ishee miiliyoona 27 ta'an sirna nama nyaataa naazii Jarmaniif guyyaa galii itti gootedha jechuun barreessee jira. Raashiyaan lammiilee miiliyoona 27 ta'an lola kana irratti aarsaa goote yoo jedhamu dhala namaaf yaaduumee yookaan asoosama fakkaachuu danda'a. Garuu dhugumaan seenaa dhugaati. Guyyaa lammiileen Raashiyaa itti duguugamanidha. Kanaaf Raashiyaan guyyaa kana haala addaan kabajji. Guyyaa lammiileen ishee hanga kana irbaata rasaasaa itti ta'anidha. Raashiyaan guyyaa kana Zegiriit Paaturiit Waar jechuun waamti. Hiikni isaas guyyaa waraana jaalala biyyaa isa guddaa jechuudha. Guyyaa injifannoo kana Raashiyaadhaaf kan argamsiisan immoo garee humna waraana diimaa jedhamuun warra beekamanidha. Waraanaan addunyaa guutuu nan to'adha jechuun kaayyeffate waraanaan addunyaatti kan duulee fi addunyaa kan mancaase walitti qabamni garee ariyaanotaa gara jabeessii fi gareen hammeenyaan guutame humni naazii Jarman akka lammata ol jedhee mul'achuu hin dandeenyetti guyyaa itti rukutamedha. Raashiyaanonni guyyaa taateen kun itti ta'e eegaluun mallattoo naazii waan ofirraa qabu hunda harka isaaniin hin tuqani. Baay'ee jibbu. Waan mallattoo naazii ofirraa qabu yoo gubanillee harka isaanii duwwaa osoo hin taane shurraaba harkaa godhachuun gubu. Maarree Raashiyaan guyyaa kana wayita kabajjutti agarsiisa waraanaa baay'ee guddaa ta'ee fi sadarkaa addunyaatti sodaachisaa ta'e, keessumaa immoo kanneen warra dhiyaaf mata dhukkubbii cimaa ta'e ni taasifti. Kabaja yaadannoo caamsaa 9 kan bara kanaa ilaalchisuunis agarsiisni adda ta'e
keessumaa immoo kan biyya masaanuu ishee Yuukireenii fi irra loltoota ishee ija mandhee ijaa keessa naannessuu danda'u dhiyeessitee jirti. Agarsiisni Raashiyaan waggaa waggaadhaan yaadannoo guyyaa kanaa ilaalchisuun raawwattu kun kan loltoota lafoon tasumaa addunyaa irratti mul'atee hin beekne loltuu lakkoofsi isaanii haga 45,000 irratti hirmaataniiti. Agarsiisni kun guyyaa irraa dirree Mooskoo isa diimaa irratti raawwatee jira. Torbee darbe keessa yaaliin ajjeechaa kan irratti raawwatamee ture pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin agarsiisa kana irratti hirmaatanii akkuma kanaan dura baratame sagalee ol ka'aa fi naasisaa ta'een sagalee uuraa jedhu ammas dhageessisanii jiru. Afaan warra Raashiyaatiin uuraa jechuun injifannoo Raashiyaadhaaf jechuudha. Akkuma kanaan dura baratame bara kanas agarsiisa meeshaalee waraanaa addunyaaf keessummaa ta'an caalaa dubbiin afaan Puutii bahu biyyoota masaanuu warra dhiyaa akka pilaastika abiddi tuqee walitti butuun isaa waan hin oolle. Agarsiisni Mooskoo kun agarsiisa loltoonni lafoo lakkoofsaan guddaa ta'e irratti hirmaatan waan ta'eef agarsiisa waraanaa isa addaa taasisa. Raashiyaan bara kana Mooskoo dabalatee kutaalee biyyattii 6 keessatti agarsiisa raawwachuuf turtullee kan agarsiisni kun itti raawwatame dirree Mooskoo qofa irratti. Agarsiifni bakkeewwan 6 kaanii kan hafan immoo sababa sodaa diroonii Yuukireeniif osoo hin taane tarii biyyoonni masaanuu Raashiyaa Yuukireenis ta'e kanneen biroon agarsiisa kana ulaa godhachuun waraana biyyattiitti kaasuun akkuma addunyaan lolli Raashiyaan Yuukireen waliin walitti jiran lola waraana addunyaa sadaffaa ta'a jettee sodaachaa jirtu uuma jedhu yaada keessa galchuun akka ta'e Raashiyaan beeksistee jirti. Agarsiisa yaadannoo guyyaa caamsaa 9 kana ilaalchisuun Raashiyaan waggaa waggaadhaan wayita agarsiisa waraanaa raawwattutti meeshaalee waraanaa addunyaaf keessummaa ta'an kan addunyaan keessattuu garee warra faallaa ishee yoo argan suuqanaan ni agarsiifti. Maarree bara kanas addunyaan waan haaraa agarsiisa kanarraa arguun ishee waan ooluu miti. Kana duras agarsiisuma akkasii irratti ture Raashiyaan niwukilaroota ardii qaxxaamuruun waan qiyyaafatan aleeluu danda'an kan addunyaan ajab jedhe kan itti gadi baafte. Raashiyaan biyya yoomiyyuu bittaa warra dhiyaa kanneen akka Ameerikaa jala galuu hin feenedha. Raashiyaan biyya addunyaa irratti biyya amma lammiileen ishee hundi dhumuun hanga namni tokko lubbuudhaan hafutti waraana naazii Jarman jala dhaabbattedha. Kanaafuu guyyaa kana sababeeffachuun Raashiyaan ammas dhiirummaa fi eenyummaa ishee addunyaaf itti agarsiiftee jirti. Agarsiisa waraana kanaa irratti dubartoonni qaxalee humna waraanaa biyyattii keessa jiran hedduun ni hirmaatu. Maal kana qofa saroonnii fi roobootiin Raashiyaan gaafa kana agarsiisa kana ni ajjabu. Agarsiisa yaadannoo caamsaa 9 kana irratti konkolaachistoonni taankii kan yoo ilaalan abjuu namatti fakkaatu toora galuun dirree Mooskoo isa diimaa ni naanna'u. Guyyaan kun guyyaa Raashiyaan jabina ishee isa durii kaatee tuullatte diinaaf aantee isheetti itti agarsiiftudha. Guyyaa jabeenya alaa fi keessa ishee ittiin ibsattudhas. Akkasumas guyyaa sabboonummaa isheetis. Guyyaa humni waraanaa ishee inni seenaa keessatti cabee hin beekne tasuma akka cabuu hin dandeenyetti fuulduraa fi kan darbe wal bira qabuun itti agarsiistudha. Biyyoonni dhiyaa seenaa sodaatu jettee kan amantu Raashiyaan guyyaa seenaa addaa itti hojjette kana wayita yaadachaa ooltu seenaan hagam akka humna qabu kan biyya Raashiyaa kana irraa barachuun ni danda'ama. Seenaa Raashiyaan tiffattee asiin gaatte kana kan Raashiyaan ittiin boontu warreen dhiyaa biyyoonni akka Ameerikaa ijaan arguu hin fedhani. Maarree guyyaan kun guyyaa Raashiyaan ofii ishee qofa osoo hin taane guyyaa bilisummaa warra Awuroopaanotaaf karaa itti saattedha. Akkuma beekamu Naaziin waraana isaatiin biyyoota Awurooppaa hedduus burkuteessee ture. Sababa kanaaf Awuroopaanonnis oolmaa Raashiyaa kana hin haalani. Faransaay fi Ingilis bittaa naazii Jarman jalaa bilisa kan ba'an Raashiyaadhaani. Biyyoonni kunneen waraana naazii dandamachuu dadhabuun kufanii turan. Kanas seenaatu hima. Raashiyaan wayita guyyaa injifannoo kana kabajjutti jarreen kana akka mangaagaa sirna farra namaa naazii jalaa baafte himaa kabajji. Raashiyaan agarsiisa yaadannoo guyyaa waraanaa kana kan bara tokko kabajjee bara biraa immoo dhiiftuu miti. Duris kabajaa turtee boris ni kabajji. Keessattuu immoo agarsiisni waraanaa kan bara kanaa biyyattiif kan addaa ta'uu mala. Sababni isaa immoo yeroo biyyattiin biyya hidda ishee taate kan dhiigaan tokko ta'an Yuukireen waliin wal waraanaa jiranitti guyyaa yaadatamu waan ta'eef. Waraana Raashiyaan Yuukireen waliin taasisaa jirtu irratti biyyoonni dhiyaa hedduun Raashiyaa irratti duuluun mataa gadi qabuuf yaalan illee Raashiyaan ija jabina guddaadhaan biyyoota kana jala dhaabbachuun ishee itti fuftee jirti. Biyyoonni gartuu lamatti wal qooduun gamanaa fi gamas dhaabbatanii wal gaarreeffachuun isaanii kun immoo tarii waraana addunyaa sadaffaa kaasuu mala jedhamee erga shakkamuu jalqabee bubbuleera. Haala kana keessa ta'anii agarsiisa waraanaa raawwachuun immoo waan raajiin as ba'uun isaa waan ooluu miti. Dhimmuma addunyaan yaaddoo waraana addunyaa sadaffaa ni ka'a jedhanii sodaatti jiran kana ilaalchisuun pirezidaantii Puutiin haasaa isaanii ji'a darbe keessa taasisaniin waa'ee seenaa isaanii durii kan naazii irratti argatan tuquun akkas jedhanii turan.
waggoota 85 duras naazii waliin waraana keessa turre. Yeroo sanatti naaziin sodaa cimaa Raashiyaa ture, garuu ciminni isaa Raashiyaanota gatii guddaa yaa kaffalchiisu malee injifachuu hin dandeenye. Numatu mo'ate. Har'as naaziin haaraan bifa jijjiirratee nu waraanaa jira. Akkasumas yaaddoo nageenyaa keenyas ta'ee jira. Naazii of jijjiirratee turtii waggoota hedduu booda as ba'e kana irratti ammas akkuma durii injifannoo arganneerra, argachaa jirra jedhanii turan. Puutiin haasaa kana irratti xiyyeeffannoon sababni dubbataniifis immoo Jarman taankiiwwan waraanaa biyya Yukireeniif kennuu ishee bu'uura godhachuudhaani. Duubatti deebi'anii seenaa biyya isaanii kaasuun haasaa kan taasisan Puutiin dur yeroo naazii irratti olaantummaa arganne biyyi keenya ciminaa fi jabina ammaa kana keessa taatee miti jedhan. Yeroo sanatti biyyi isaanii qaama Sooviyeet ishee guddoo akka turtes yaadachiisanii haasa'an. Puutiin biyyi keenya osoo yeroo lola naazii sana hanga ammaa kana jabduu taatee lammiilee miliyoona tokkoyyuu hin dhabdu turte jechuun jabina isaanii ammaa kana addunyaa ija bitaan isaa laaltuuf ragaa ba'an. Haasaa isaanii kanaanis akkuma tokko taanee humna naazii jabaa sana awwaallee har'as diinota keenya har'aa ni awwaalla jedhanii dhaadatan. Akkuma beekamu Yuukireen waliin atakaroo keessa erga seenanii har'a ji'oota 15 kan lakkoofsisan yoo ta'u haga ammaa wal waraanaa jiru. Waraanni kun dhimmi ijoon isaa Raashiyaan Yuukireen of jalatti dabaluun Sooviyeet ishee cimtuu durii sana deebistee ijaaruu feeti. Kun immoo Yuukireeniif hin liqimsamne. Yuukireen duris qaama Sooviyeet turte. Haala ammatti jiran kanaan immoo Raashiyaanonni Sooviyeet guddoo durii deebisanii dhaabuun isaanii waan oolu miti. Abjuun Puutiis kanuma. Kana raawwachuuf immoo ga'umsii fi taateen amma qabatamaatti jiru ragaa ta'uu danda'a. Waraana haga ammaa Yuukireen waliin taasisaniin qaama biyya Yuukireen walakkaa ol ta'u Raashiyaan dhuunfattee jirti. Kireeniyaan kan kanaan dura qaama Yuukireen turte amma biyya Raashiyaa jalatti argamti. Beelaaruusis biyya of dandeesse taatus akka qaama Raashiyaanotaatti lakkaa'amaa jirti. Waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti deemaa jiru kanaan lammiileen 354 ta'an akka madaa'anii fi du'an miidiyaalee hedduun gabaasaa jiru. Maarree haala amma deemaa jirtu kanaan Raashiyaan biyya Yuukireen tokkee qofa osoo hin taane guutummaa dhuunfachuun ishee waan hin oolle. Injifannoo Raashiyaan hanga ammaa keessummeessite kanaaf immoo gahee leencaa taphachaa kan jiran pirezidaantii biyyattii Vilaadimir Puutiinidha. Kabaja yaadannoo xumura waraana addunyaa lammaffaa fi barbadaa'uu humna naazii Jarman kan waggaa 78ffaa kana irratti Puutiin argamanii jiru. Agarsiisa waraanaa guyyaa har'aa kana irrattis pirezidaantii Puutiin dubbii taasisaniin ammas Raashiyaa irratti waraana dhugaatu gaggeeffamaa jira jedhan. Puutiin akka jedhanitti Mooskoon akkuma kanaan dura addabaabayii diimaa keessatti guyyaa injifannoo Raashiyaa isa haaraa arguu barbaaddii jedhan. Puutiin itti dabaluudhaan biyyoonni dhiyaa injifannoo gamtaan Sooviyeet bara 1945 naazii Jarman irratti galmeessisee dagatanii jiru jedhan. Itti dabaluunis waraanni amma Yuukireen waliin deemaa jiru kun biyyattiif dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu akka ta'e dubbachuun uummanni biyyattii akka cina isaanii dhaabbataniif waamicha dhiyeessanii jiru. Agarsiisa waraanaa guyyaa har'aa irrattis meeshaalee waraanaa gosa 125 ta'an akka mul'atanii fi qondaaltonni waraanaa fi raayyaan ittisaa biyyattii akka hirmaatanii fi sirni yaadannoo kun akka yeroo kanatti hin kabajamneef waraanni biyyattiin Yuukireen waliin itti jirtu danqaa akka itti ta'e Reuters gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii addaa har'aaf qabanne xumurree jirra. Qophiilee qubee afaan waliin turtii gaarii qabaadha.